يا إبسطو نورا دالتو أنبيوتا ربي سدال جزي ميراس أنبيوتا أركتشون جباتوس جبدو قبصو موتا ركو بلا ديبو وبسام برطرطا غارا لقبوتي علمي بفنانتا أكا قدرا روبا ولتدي بفتا من شرورا قوتي ديبونا من بافتا يا تيتيس وان دمتو نمو ورابتا جلاو المدتي يوم دمتي بحري موتي الرابوري ulamoota keenya nagiyaa fi fayyaa nuuf dheeresi umrii manarraa eegaltaa dursa sochiiteeti qobbootii yarraa hin deemsee galaati waan biraa fudhattee akkanaan re'ati shoraa limmaniin tuqa gabaabseeti warreen qobbootiiniin ibsa ifaa jeeti haaji maammayyuyyaa gooticha dhugaati leenca bakkee namaa hayyicha namaati yaa rabbi rahmatiif mooticha mootooti haftee haaji maamma عالم من الراتي والرقب يجرو ترتيب إساتي أبا هاجي خنياب شيخ عبد ناصري موتي الرابوري ولموت خنيا نقيا في فيان نوديري سيمري فجري كرو مناتنا الدنيا بري سيدال دالميا سيد البشر ابسطوا علما علماء نفتو كبفتو بكم سنبهري موتي الرابوري ولموت خنيا نقيا في فيان نوديري umrii ohoy 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 qobboon jarraa tolti amma badhaafamuun biiftuutoo hidaatiin karoonsii karoomuun yeroo keessa dhufuu jabaan namuu himu aalimtichi beekaan hundaan taajjabamu leeksharri addaa kan ambaan kaadhimamu jaami'aa suudiirraa yeroo eebbifamu astaa'ee barsiisii yeroo isaan jaamu astaa'ee barsiisuun nattiin tolu yoomu osoo lammiin xiyyaa wallaalaan miidhamu je'ee biyya galee sandide hayyamu suuta suutaan dhufee qobboo keessa limu haaji maamma qobboo gooticha kabiri mootii arraaburii ulamoota keenya nagayaa fi fayyaa nuuf dheeresi umrii dhufee qobboo seenee sochiisaa jalqabaa bilchaataa akkamii akhlaaqaas ni qaba kunoo aludduffii ganda harkaa qaba kan mawluuda jee fonkukuufee sirbaa keessa seenee sootaa tootaadhaan jalqaba dibbee masiidarraa baasee sitti gaba suuta suutaan dibbee ofii moggat darbaa qabsoo imaammataaf tarsiimoodhaan qaba hunda haala tolee simatee fikaba jaalalaan boojee haaji firaan baasuutaan bane qalbii hunda laafaa jaba warri bitaa mirgaa gudda isaa qaba biyya bulchuu taatus nama haqqii qaba sirna dargii keessaa ajajnitti darba akka ajjeefamuu waraqaa kataban ajajaa waraanaa tarreessaan dhaqqaban tarreessaa yoomaajiif du'a guddaa qaba kan kiristaanaati du'a haajii jibba haaji barbaadeeti tanaatuun na dhufee baduudhaas qaba haaji bachiiseetii barbaaduu jalqaba waraana guurratee fakkeessuu jalqaba haaji manaa dhabe deebi'ee boojarri mootii arraaburii ulamoota keenya nagayaa fi fayyaa nuuf dheeresi umrii فجري كرو مناتنا الدنيا بري سيدال دالميا سيد البشر ابسطوا علماء نفتو كبفتو بكم سنبهري موتي الرابوري ulamoota keenya nagayaa fi fayyaa nuuf dheeresi umrii kiristaana namni inni leechalleeyse ajjechaan guddineef tooftaan jalaa baase dasii haala isaatiin hunda dinqisiise poolaayitii jabduu rabbiitu badhaase misooma toohidaa qobboo jalqabsiise takkaalama jechaa hawaasa dammeeyse barsiisuu eegalee madarasaa jaarsiise tawxiida mi'aasaa biyya dandamsiise dhubee dheebuu baase توحيد وباسه ورشاجلي كوبي مدرسة جارسيسه سديت رجلا مدرسة نديسه صدركا كولجي قلمسايو نفسه خايو واساتي يا ربي لافسه وهاجي محمد قبو دابلكسه خندلو تكوبي ومشنو باسه خندلوota qubee oomishanuu baase kursii garagaraa hedduu qaraasise shiirii fi waa hundaan hawaasa leenjise ammaa hedduudha kanaa jibarsiise amantii biyyummaas walaloon qindeeyse hedduu toloo godhe nu oofasan shiirii mootii arraaburii ulamoota keenya nagayaa fi fayyaa nuuf dheeresi umrii haaji maamman naasir dhufe haaji boodaan abbaa burqaa ilmii nama jabaa addaa
warshaa irraa bahee beeytonni gurguddaan Sheek Abduu Naasiriif hokka Sheek Umar faa sheekan qaalii adda rahmaan bara keeysii umrii isaan hunda sheekota hojjetee diin kanaaf waan guddaa abbaa hajii keenyaaf Sheek Abduu Naasiriis hojjeta waan adda abbaa fi ilmoodhaan karoorsa waa hunda dukkana wallaalaaf shirkii sharrii hunda hundeen buqqisanii unkurantoo hida jaalalaaf tokkummaa jira ajaa'ibda qobbootiin islaamiin misoomsee laal jarri mootii irraa burii ulamoota keenya nagayaa fi fayyaa nuuf dheereysi umrii ohoy 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 abbaa tawaadu'a Sheek Abduu Naasirii kan rabbi badhaasee maa gaarii burqaa diinii rabbii galgalaa fi baree yaa sheeka hoo gaarii jira dubbaa sabrii suutee beekumsi isaa bal'aa akka baharee leenca bakkii namaa abbaa hikmaa gaarii rabbi nuuf tursiisii barakeeysiif umrii nama haalli isaa siif barumsa gaarii diinii diinagdeedhaan karoorri waan biree bizinasaan ta'ullee namaaf fakkii gaarii kan ilmii barsiisuus kunoo akka gaarii hirkattummaan fadhu sheeyni irraa duri mootii irraa burii ulamoota keenya nagayaa fi fayyaa nuuf dheereysi umrii fajrii garoominaa tan addunyaa barii siidhaale daalmiyaa sayyidul basharii ibseetoo aalamaa ulamaan iftuu akka biiftuu beekumsaan baharii mootii irraa burii ulamoota keenya nagayaa fi fayyaa nuuf dheereysi umrii badhaate oborraa rabbii tolche jarraa Sheek Abduu Naasiruu rabbii kennee farra sheeyni yeroo dheertuu diin barsiisaa jira waggaa 30 fi wahii gahee jira kan ilmii burquu waggaa dhufaa dabra sheekan hedduu bahee warshaa isaa kanarraa bu'aa bahee hedduu keeysa dabree arra mokora qunnamuus jiniinnatee sabraa tottolchee miidheysee ilmii ateeraraa barattoota isaatii afaanitti guura wayyaa tafsiira isaa dandameetiin jira galgala barsiisaa tolchee akka bira mi'a qabbantisaa tolinni waan bira ani na fakkaataa yeroon dhagahurraa kan bu'aa jiru hoggaasan samiirraa onnessi dhimbisa kan sheekaa tafsiirre mootii irraa burii ulamoota keenya nagayaa fi fayyaa nuuf dheereysi umrii bareechee barsiisaa kursiiwwan barsiisu anilleen fakkeenyaaf tafsiira si kaasu fanniiwwan hedduudha jira dhangalaasu galgalaa ganamaa sifatee lakkisu hifachiisuu malee hifatee hindiisu waymiyaa gorsa isaa dhagaysu sin quubsu onneerraa onnitti dhawgodhee siyaasu gaarii gorsa isaa maalumaan haa ibsu usrii takka malee darasaa barsiisu diinii fi ammayyaa saala sii mijjeessu usrii takka hin qabdu ammayyaa barachuus kantiin fajriirraa hanga isaan geessu daldalaa qotataan usrii waan dhiyeessu godhee jiddu galaa usrii barbadeessu galgalaa ganamaas humaan jirtu usriin mootii irraa burii ulamoota keenya nagayaa fi fayyaa nuuf dheereysi umrii